Harka fuunee dhaggeeffattoota keenya yaada har'a qabu yaada yeroo irratti yaada gosinii ibsuu nan barbaada. Keessumaa gizee ammaa kana biyyi keenya maalirra jirti? Yeroo yerootti maaltu dhalata? Wanta akkasii kana wal qoqqooduuf waa'een yaada walii daddabarsuuf har'a iddoo kanatti argamuu nan danda'eera. Egaa wanti torban darbe keessa wanti gurguddoon hojjetame keessa tokkoffaa daawwannaan Bilinkan foreign ministeriin Ameerikaa Itoophiyaa dhufee daawwateera. Egaa daawwannaa isaa ilaalla. Lammaffaa waa'ee Ortodoksii maqaan isaallee Ortodoksiin samuuna kana waan dabarseeru qaba. Annaawunsimentii dabarseeru qaba. Annaawunsimentii isaa irrattis yaada tokko tokko dubbachuu hin barbaanna. Hambiraas yaadonni hambiraas gati jiranii fi nu faana ta'an affeeraa keenyadha. Na dubbii Bilinkan irraa yommuu jammarru egaa Bilinkan Itoophiyaa akka dhufetti gaafa roobiidhaan dhufe eenyu faana wal argee muummee ministeera keenya faana wal arguu danda'eera. Muummee ministeera keenya faana eega wal argee booddee maal hojjetee maal godhee han jedhu yaada tokko tokko irratti ilaaluu nu barbaachisa jechaadha. Egaa hundumaafuu Bilinkan araarri TPLF fi mootummaa federaalaa hedduutti South Africa keessatti godhame suni cimee akka inni deemu ajendaa isaanii tokko ta'ee kan irratti dubbachaa turani. Ajendaan isaanii hambira immoo waa'ee nagaa naannoo Oromiyaa keessa jiru ilaalchee nagaan naannoo Oromiyaa keessa jiru kun qawweetiin hiikamatu hin ta'in diyaaloog wayin immoo mariitiin akka hiikamu irratti ajendaa isaa lammaffaa godhee kan isaan faana muummee ministeera keenya faana taphachuu danda'eera jechaadha. Egaa kanarraa hanafee waa'ee beela Booranaa keessatti dhalates wayin wongee Booranaa keessatti dhalates irrattis kunis akka ajendaa ta'ee kanarrattis haasawuun danda'ameera. Yaa'um gargaarsi miliyoona 330 USD doolariin akka gargaarsi Itoophiyaaf kenname kanas baruu dandeenyeerra. Egaa kana Tiwiitarii Bilinkanii fi oduu BBC afaan Oromoo irraa ilaaluun kan danda'amudha jechaadha. Egaa daawwannaa Bilinkan eega kana inni booddee hambiraa egaa Bilinkan muummee ministeera keenya qofa bichaa otoo hin ta'in an dubbise qondaaltota TPLFs akka dubbise BBC'n afaan Oromoos ta'ee BBC'n oduu isarratti kana gabaasuu danda'eera jechaadha. An kanarraa hafee gaafuma maqaan isaallee Bilinkan as Itoophiyaa dhufee Itoophiyaa daawwate kana Ortodoksiin biyyoolessaa innis lallaba tokko dabarseera. Innis kan jedhe tokko jiraate maal'anni Ortodoksiin naannoo Oromiyaa keessatti rakkina gizee darbe buusan sana keessa warra sadan ofitti fudhachuusaa isaan faana araaramuusaa ibsuu danda'eera. Haa ta'u malee 25 kun isaan faana akka hin araaramne warra 25 bultii 5 keessatti akka riippoortii akka isaan godhan wanta akkasii kana dabarsuu danda'eera. Egaa biyyi kun federaalizimiitiin bulti. Federalizimii jechaan maal jechaadha?
naannoon tokko of danda'ee of bulcha jechaadha. Naannoon tokko of danda'ee of bulchaan kun maaluma jechaadha jennee yoo ilaalle aadaa isaa, afaan isaatiin, amantaa isaatiin of danda'eetu of bulchaa. Dhiibbaan oddaan biraatii irratti hin godhamu jechaadha. Egaa federaalizimiin of danda'anii afaan ofiin, aadaa ofiin, nama ofiin of bulchuudha eega ta'ee Oromiyaa keessatti Oromoonni Ortodoksii Oromiyaa nan gaggeessa hoo jedhanii kun akkas miti. Kun waanis rakkinas hin fidu. Yaa'um kun waan gaarummaa han fidu jedhee nan ilaalu naannoon tokko afaan isaatiin otoo Ortodoksiin Oromiyaa keessatti Ortodoksonni afaan Oromootiin otoo of barsiisanii otoo dubbatanii Amaara keessatti afaan Amaariffaatiin otoo gaggeessanii Tigraay keessatti afaan Tigraayitiin otoo gaggeessanii yaa'um guddina Ortodoksii haa dachaa baay'eetti nan guddisu malee hani Ortodoksii hani rakkinatti fiduu fi hani hudduudubatti deebisu miti. Kanumaafuu isaaniitiin har'a Ortodoksota 25 sana Ortodoksota naannoo Oromiyaa keessa jiran afaan Oromootiin barsiifne jedhanii gaafatan kana isaaniitiin yaa'um deeggaruun yaa'um isaaniitiin itti fufaa afaan keessaniitiin barsiisaa. Afaan isaaniitiin yommuu isaan barsiisanii amantaan Ortodoksii hin baay'ata malee hin xinnaatu. Jenereeshiniin ammaa qubee malaumaan beeku. Afaan biraatiin otoo nan lallaba otoo jedhameeyyuu immoo jenereeshiniin ammaa gatiin dhageenyee fi namni tokkoyyuu haa dhufuu hin jiru. Kanaafuu akka afaan ofiitiin barsiisanii Ortodoksiin akka guddatuuf afaan ofiitiin hundumtuu naannoon hundumtuu akka barsiisu gochuun har'a bu'aa qaba malee bu'aa rakkina han fidu gati hin taaneef Ortodoksiin biyyoolessaas kanarratti otoo ilaalee of sirreessee gaariidha han jedhu yaada kennuu nan barbaada. Kan kanarraa hafe immoo naannoo irratti afaan isaatiin Ortodoksiin naannoo afaan naannootiin eega deemama ta'e Ortodoksiin biyyoolessaa immoo afaan maaliitiin deemama jedhu akka gaaffiittis ka'uu waan danda'udha. Karaa siyaasaa yoo ilaalame Ortodoksiin biyyoolessaa akka biyyoolessaatti afaan eenyutiin han inni barsiisuu barbaachisu deemsisuu barbaachisu han jedhus kunis akka gaaffiitti han ilaalame kunis immoo waliigaltee irra han godhamuu han barbaachisudha. Kanarraa nafe immoo gumii maqaan isaallee Ortodoksiin biyyoolessaa kun naannoo kamirraatii ijaarame? Naannoo hundatu isa ijaarame naannoo tokkotu isa ijaarame attamidha? Naannoonni hundumtuu Phaaphaatota isaanii namoonni isaanii biyyoolessa keessatti hirmaateeraa fi immoo hin hirmaanne. Kunis gaaffii gara fuulduraatti ilaalamee hiikamuu waan barbaachisudha. Egaa federaalizimii keessa gatii jirruu fi federaalizimii keessatti biyyoolessaan ijaaramu naannoo irraati. Naannoon nama isaa gara biyyoolessaatti eega ergee booddee hani biyyoolessi sun namoota naannoo irra jiran hunda sassaabbateetu hojii isaa han hojjetudha jechaadha. Karaan biraa amma karaa siyaasaa yoo ilaalle paarlaamaa jechaan naannoleen hundumti bakka bu'aa isaa gara paarlaamaatti ergatee isa booddee paarlaamaan sun Itoophiyaa an jedhamu kanaatiin hin bulchaa jechaadha. Itoophiyaa keessatti waan immoo biyyoolessaa mootummaa biyyoolessaa kana keessatti hundumtuu naannoon hundumtuu
bakka bu'aa qaba jechaadha. Akkasumas ortodoksii biyyoolessaa keessattis naannoon hundumtuu bakka bu'aansaas isaa fi barbaachisaadha jechaadha. Kun hoo akkas ta'e federaalizimii gaariitu deemamaa jechaadha. Guddinnis dachaatiin hin dabalaa jechaadha. Amma keessumaa afaanis afaanumti mataansaa afaanumti ortodoksii biyyoolessaa kam ta'uu barbaachisa? Tokkodha moo lamadha moo? Kun hundumtuu waliigaltee naannootiin mirkanaa'uu barbaachisaadha jechaadha. Kanaafuu ortodoksiin biyyoolessaa inni labsiin inni baase bultii 5 keessatti jedhee baase kuni ilaalamuu barbaachisaa. Isaanumti mataan isaanii deebisanii ilaaluu barbaachisaa. Naannoonni cimanii akka afaan isaaniitiin lallabatan deeggaruu isaan barbaachisaa. Ortodoksiin nama baay'ee qabachuu ishee barbaachisaa. Jenereeshinii amma dhalatu kana xaqlaallaa amma dandeetti akkatti qabachuu danda'u irratti yaaduu isa barbaachisa. Kana gochuun immoo danda'u naannoonni yommaa naannoo isaaniitiin amantaa ortodoksii yommaa gaggeessan gati ta'ee fi maqaan isaallee lallabaa gaafa roobii baasan sanarratti deebi'anii otoo ilaalanii gaariidha. Afaan Oromootiin afaan ortodoksii barsiisuun kun itti cimee deemuu barbaachisaa, deeggaramuus barbaachisaa. Kana Oromoo qofa otoo hin ta'in hundumtuu kana deeggaruu barbaachisaa. Guddina ortodoksiif kun bu'aa guddaa gatii buusuuf. Kanaaf ortodoksiin biyyoolessaas warri lallabbii kana baasanis isaanis kana deeggaruu akka barbaachisan asirratti kana ibsuu nan barbaada. An kanarraa hafee an biraa eega waa'ee federaalizimii dubbanne federaalizimiin Itoophiyaa kana yoo yommaa ilaalle federaalizimiin Itoophiyaa paarlaamaa keessatti hundumtuu bakka bu'aasaa kaawwateera. Bakka bu'aan Oromiyaa 178, bakka bu'aan warra kibbaa 156, TPLF, Amaara hundumtuu naannoleen hundumtuu bakka bu'aa paarlaamaa sana keessaa qabu. Egaa paarlaamaa sana keessaa eega bakka bu'aa qabanii kun waan gaariidha. Haa ta'u malee ግን bakka bu'aa qofaadhaoo federaalizimii keessatti ilaalamu jennee of gaafanne afaanis achi keessatti hin ilaalama. Afaan eenyutu afaan federaalaa wayin immoo afaan biyyoolessaa ta'eetu afaan kamittu tajaajilaa han jedhus kunis han ilaalamudha. Kanammoo walii galteetiinidha. Naannoleen taa'anii walii galanii afaan kun afaan biyyoolessaa haa ta'u jedhanii yommaa isaan walii galanidha. Amma yoonatti ግን naannoon mirga akkasii kan hin arganne. Waa'ee afaan irratti taa'anii dubbachuufis mirgas hin arganne. Warri mootummaa warri aangoo irra jiranis dubbii kana ilaaluu hin dandeenye. Kun dogoggora guddaadha. Dogoggora guddaadha kun amma hin sirroofnetti rakkinni nagaan dhibamuunsaa tokkoffaa sababni isaa kanadha jechuu hin danda'ama. Kanadha jechuu hin danda'ama. Oromiyaan mirga of bulchuu argateera yommaa jennu of bulchuu afaan isaatiin barachuu afaan isaatiin hojjechuu tajaajiluu naannoo Oromiyaa keessatti socho'uu jechaa qofa miti. Afaan isaa afaan biyyoolessaa keessattis qooda olaanaa akka argatu gochuudha. Amma yoonaatti ግን kun ta'uu hin dandeenye. Afaan Ormaa afaan Oromootiin gadi bituunsaa Oromoon of bulchuuf mirga akka arganne han agarsiisudha. Sabni guddaan saba biyyoolessaa kana wayin mootummaa biyyoolessaa kana keessatti olaantummaa qabaachuu isa barbaachisa. Aadaansaa, afaansaa, namni isaas. Har'a ግን kun gonkumaan jiru. Har'a namni bilisa baheera jedheetu federaala keessa taa'ee Oromoon tokko bilisa baheera jedhee federaala keessatti afaansaa baasee
yommaa dubbatu afaan isaatiin otoo hin ta'in afaan saba isaatiin otoo hin ta'in afaan ormaatiin yommaa inni dubbatu argina. Afaan ormaatiin dubbate jechaan afaan amaariffaatiin dubbate jechaan afaan amaariffaatu afaan isaatiin gadi garbummaatiin gadi qabeera jechaadha. Kun iddoon sirroofnetti bilisummaan Oromoo kamirratti akka ta'e kun gaaffiidha. Har'a Oromoo ta'anii bilisa baanii warri jedhan afaan isaaniitiin otoo hin dubbatin afaan ormaatiin yommaa dubbattu argina. Kun kan agarsiisu yeroonni kun ofuu bilisa hin baafne jechaadha. Afaan isaaniiyyuu bilisa hin baafne jechaadha. Afaan Amaariffaa afaan Oromoffaatiin gadi dhiiteera jechaadha. Afaan Amaariffaa akka gooftaatti afaan Oromoffaa akka ashkareetti gad ilaalamaa jechaadha. Kun waan sirroofnetti bilisummaan Oromoo jira jennees dubbachuu hin dandeenyu jechaadha. Har'a rakkinni Oromiyaa keessatti arginu kun maal inni mirga Oromoo iddoo baay'eetti gatii hin eegamneefidha. Mootummaan jiru kun Oromoodhuma ta'anii afaan isaaniitiin dubbachuu dhiisanii afaan ormaatiin yommaa isaan dubbatanii kun maal jechaadha? Yeroonni kun garbummaa keessaa of hin baafne jechaadha. Garbummaa keessaa otoo baaseera ta'e aadaa isaatiin yookiin afaan isaatiin dubbata jechaadha. Kun iddoo hin jirretti ግን ani bilisummaa baheera jedhee dubbachuun hin danda'u. Kun hanqina har'a arginudha warra nu bulchan irratti. Kanaaf otoo kun sirraa'ee nagaanis biyya keenya keessa hin bu'a jedhee yaada. Iddoo kanan sirreessinetti ግን nagaa hin dhufa jedhanii yaaduunis gowwummaa natti fakkaata. An nama dinqu biyyoolessaa miti. Naannoon Oromoo keessatti otoo ilaalte magaala deemee magaala yommaa deemte adaan wayin nama afaan Oromoo hojjetan otoo hin ta'in afaan biraa hojjeta. Kun baay'ee nama dinqudha. Egaa iddoo kamirratti dharee bilisummaan Oromoo dhufeera, Oromoon bilisa baheera. Of danda'ee of busheera jennee odeessinu. Kamirrattidha? Mee nama dinqu Oromiyaa nama keessatti mee dinagdee ilaalme dinagdeen magaala keessatti hanqabame harka Oromootiin miti harka Ormaatiin. Egaa Oromoon dinagdeen isaas harka Ormaarraa daldalattus Orma ta'e. Inni akkatti daldalattus hin qabu yoo ta'e. Inni magaala keessattis dubbachuun afaan isaas hin dubbatamu yoo ta'e. Isa biyyoolessaa otoo hin ta'in naannoon Oromoo keessayyuu mirgumti Oromoo eegamuun isaayyuu akka shakkeetti of ilaaluu dandeenyudha. Egaa kun mootummaan biyya bulchan kun otoo kanarratti xiyyeeffatanii rakkina biyya keenya keessa jiru baay'eetti nu salphisuu hin danda'u kan jedhu dubbachuun barbaanna. An kanarraa hafee gizee ammaa kana Wingeen Booranaa Gujii iddoo baay'ee saba keenya miidhuura jira. Rakkina kanaaf Oromoon hundumti Oromoo qofa otoo hin ta'in namni nama ta'e hundumtu namni namaaf yaadu rakkinni namaa inni isa qooqu hundumtu asirratti humna qabnuun cimnee saba keenya rakkina kanarraa balaaleffachuuf ejjechuun barbaachisaa. Kunis dhammii keenya tokkoffaatti jennee dubbachuu hin dandeenya. Egaa akkuma beeknu nagaa argachuuf nurraa maaltu eegama? Nagaa keessumaa nagaan waggaa lama TPLF fi mootummaa biyyoolessaa kana hedduu jiru amma hiikamee gara nagaatti deemamuu irra jira. Kun akka cimuuf rakkina ofii rakkina keenya rakkina gurraachumti hiikuunsaayyuu kunis seenaadha. Kanatti cimuun barbaachisaadha. Kana hundumti keenya amma dandeenyetti deeggarree kun galma akka ga'u
barbaachisaadhaan kanarraa hafe mootummaa federaalaa fi warra loltoota warraaqsa bilisummaa Oromoo faanas nagaan bu'uu barbaachisaa. Kanas humnaan utuu hin ta'in mootummaan kanas mareetiin wayin diyaagoloogiitiin hiikee seenaa cimaa seenaa guddaa namni gurraachi kanaan dura galmeessisiifne akka galmeessisiisu rakkina naannoo Oromiyaa keessa jirus mareetiin diyaaloogiitiin akkuma jalqabetti akkuma TPLF faana rakkina kana hiike kan Oromiyaa keessa jirus kana hiikuun barbaachisaadha. Kanarratti mootummaan akka gara mareetti gara diyaaloogiitti rakkina Oromiyaa keessa jirus akka hiiku waamicha keenya yaada keenya dhiyeessuu hin barbaanna. An kanarraa hafe yaada ambiraatiin gara fuulduraatti amman dhiyaadhutti har'a asumarratti golobaa yaa asawwii keenya isa har'aa kana subscribe gochuu like gochuu akka raaffanne oddoo barbaachisaa ta'ettis yaada deeggarsaas ta'ee yaada mormii yoo qabaattan komentii keessan akka nu ergitan asumaan isin affeeruu nan barbaada. Har'aaf gatii na dhaggeeffattaniif ulfaadhaa galatooma jechuun barbaada.